Jaalatamtoota koo nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtuu fayyaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo har'ammoo dhufeetiin jira jechuudha. Oolmaa koo guyyaa har'aa isin agarsiisaa waliin taphannaa waliin haasofnaa. Viidiyoo waraabaa oolmaa koo guyyaa har'aa isin agarsiisa jechuudha. Qamadii fi boqqoolloo funaanaa suuraan jira jechuudha. Haa ta'u malee hordoftoota kootii viidiyoo maaf hin goone kan jedhu. Ituman hojjedhu wanta tokko si waliin haasa'anii jechuudha. Hojii kana kan hin hojjechuu barbaade. Egaa boqqoolloo fi qamadii kana jechuudha. Ambaashaadhaafin suuraa jira jechuudha. Ambaashaa nan fayyadamaanii ambaashaa baay'een jaalladha. Qamadiin kunillee baay'ee natti toltee qulqulluudha bareedduudha. Haa ta'u malee egaa dirqama yeroo midhaan bittan jechuudha. Dirqamuma jechuudha. Amma barbaade yoo qulqulluu ta'eyyuu funaanuun dirqama keenyadha jechuudha. Kanaaf egaa oolmaa koo guyyaa har'aa isin agarsiisaa. Isinuma waliin haasaa boqqoolloo kanas qamadii kanas sooree qulqulleessuu barbaadeera. Egaa hordoftoota kiyyaa yeroo hunda kana booda oolmaa koos isin agarsiisa. Viidiyoo tokko isiniif hin hojjedha jechuudha. Hojiin kiyyas manuma keessa waan ta'eef gibbuma keessan oola. Hojii kiyyas hojjechaa, hojii mana keessas hojjechaa, hojii suuqis hojjechaa gibbuma kiyya keessan oola jechuudha. Bakka biraa hin dhaqu. Kanaaf egaa waa hedduu isiniif waraaba viidiyoo jechuudha. Viidiyoo barnoota qabu, gorsallee kan qabu, waan tokko si wajjin dubbachaa viidiyoo waraabuu barbaadeera. Viidiyoo kana egaa laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa. Galatooma namoonni sheerii naa gootan na jajjabeessaa jirtan. Ijoolleen keenya galata guddaa na biraa qabdu jechuudha. Isin argaan jira. Sheerii naa gootanii na jajjabeessaa jirtu. Jabaadhu naan jechaa jirtu. Egaan galatooma amma viidiyoo isinitti hin dheeressu jechuudha. Garuma hojii kiyyaattan darbaa anuma wajjin turaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa aduun isaa aduu miti jechuudha. Aduu garmalee baasaa jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi kaameeraallee argaa hin jiru. Aduun isaa gannuma haa ta'u malee aduun isaa garmaleedha jechuudha. Hordoftoota keenya xiqqoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Ani kallattii gara kiyyaatti aduu waan bahee jiruufi badaa hin argu jechuudha. Haa ta'u malee akkuma fe'etti haa waraabamuuti. Egaa hordoftoota kiyyaa waggaa hedduu midhaan soruu wantoota biyya keenyaa dagadheen ture. Har'a haa ta'uutii kunoo dirqama gaa yeroo biyyatti deebine kana hojjechuun mana keenya keessatti dirqama ta'a jechuudha. Midhaanuma xixiqqoo wanta xixiqqoo mana obboo geessitanii sorsiisuun gatii isin gaafata. Gatii bichaa miti immoo viidiyoo tokko isiniif waraaba jedheeni otoon har'a boru jedhu viidiyoo otoon isinii waraabin dhiisee jechuudha. Muudannoo qaba. Addan gara biyyaa dhufee muudannoo kiyyaa waa'ee mana obboo ilaalchiseeti jechuudha hordoftoota kiyyaa. Innis ko'oommadheeni jechuudha. Biizii ta'uurraa kan ka'eeni xaafii kiiloo 50 jechuudha. Mana obboo geesse. Ani biiziidha waan ta'eef namoota naa qulqulleessanii naa sooranii naa daasisanitti kennee galee jechuudha. Mana obboo geesse xaafii kiiloo 50 jechuun laala. Achi isaan oliif gadi godhanii jiraa fi du'aa hanqisanii xaafii sana naa daasisan jechuudha. Mudannoo tokko isa qaba. Sunillee na mudatee irraa baradhee hin dhiisne anis sababan biizii ta'uurraan kan ka'e jechuudha. Ammas jechuudha qincee isa sanarraa hin baranne ammas qincee geessetuman jechuudha. Isaan itoo hin ta'in mana obboo biraati jechuudha. Manni qinceen itti daakamuu fi xaafii boqqoolloon itti daakamu tokko miti kan biraati jechuudha. Inni kan xaafiin akkasitti na jalaa kiiloon 50 badee isarraa barnoota naaf hin taane amma deemee ani qincees geesse jechuudha. Qincee geesse namoota sooranii naa daasisan bira yeroon geessu qincee dhakaa buletti jechuudha. Dhakaa daakee buletti. Dhakaa daakee bule jechuun fakkeenyaaf kaleessa namni itti daakkate kan dhaabbate jechuudha. Yeroo immoo deebisanii kaasanii
dhagaa duwwaadha jechuudha. Qincee naannawaa garbuu naannawaa qurnaa sadii wanta qincees na jalaa balleessanii akkasitti mudannoo akkasii fa'aatu na mudate jechuudha hordoftoota keenya. Annaa waan akkasiitu jira hordoftoota keenya. Garuu mudannoo akkanaatu na mudate. Amma ta'e wayii amma saniif danda'ame yeroo gara biyyaa galtanii amma barbaaddan biizii yoo taatan jechuudha. Ofuma keessanii daakkadha. Kan amma kana booda ofii kootiifin mana oddoo dhaqee jechuudha. Dhaabbadhee orfa eeggadhee dhaabbadhee yeroo kamuu daasisa malee isaan hin daasisaa hin jedhu jechuudha. Kun wanti barbaade dhufee kanaaf baay'ee qulqulluudha jechuudha. Midhaan kiyyallee baay'ee qulqulluudha hordoftoota keenya. Zambiilitti naqa jechuudha. Maaliif booda aduu keessas xiqqoo diriirsuun kiyya inafu. Kanaaf zambiilitti naqaa. Amma madaabaraatti hin naquu isiniin jedha. Midhaan hedduu qulqulluudha. Dirqama hedduu qulqulleessu yoo ta'e of eeggannoo dhumaaf jecha dhagaallee wantoota garaagaraa yoo qabaate keessaa guuruun dirqama jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa maallaqa keessan baastanii kanfaltanii na daasisii jettanii namatti kennachuun baay'ee tokko gaarii miti jechuudha. Anarraa baradhaa. Ani yeroo lama jechuudha kan na mudate. Yeroo tokko qincee na jalaa balleessanii, yeroo tokko immoo qincee jechuun garbuudha. Garbuu qurnaa sadii jechuun waan qaldii miti jechuudha. Yeroo tokko immoo xaafii kiiloo 50 jiraaf du'aan bisanii jechuudha. Iddasiillee odeeffannoo namarraa kanan dhaga'ee yoo naadaas midhaanuma keessan iyyuu guutuu amma xaafii kiiloo 50 guutuu waan biraa fa'aa ittamu jedhanii iddasiillee abdii isa nanaaree irratti aarii biraa naa dabalan jechuudha. Midhaan gimmaasha midhaan biraatti dabalu gimmaasha xaafii keessi daasisuu waan jedhamutu jira. Ani isuma xaafii kiyyaatuyyuu oliif gadi godhaniitu jechuudha kan isaan naa daasisanii. Waaqayyoon isaaniif haa dhiisu. Ergasii kunoo yeroo lama akkasitti mudannoon akkasii na mudate. Kana booda jechuudha waan kamiyyuu iddan biyya kana dhufe wanti harka kiyyaan daasise shiroo fi barbareedha jechuudha. Ofii kootii dhaqee kanan mana oddoo dhaqee kanan daasise shiroo barbaree yeroo tokko ambaashaa xiqqoo tokko jechuudha. Qamadiif boqqoolloo sanaan alatti kanin amma siniin jedhe kana hundi na jalaa badee jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf anarraa baradhaa. Kunoo viidiyoo waraabuun wantoota tokko akkasii barattani anarraa akka barattaniidha malee callifamee miti jechuudha. Yeroo tokko yeroo qusachuuf jecha waanuma gaarummaadhaan hojjetamu nutti fakkaate midhaan keenya kiiloo 50 ta'ee kiiloo 100 ta'ee birrii keenya kaffaluu wayya jennee mana ofiicoo geessinee namatti kenninee deebinaa. Inni immoo gimmaashti xaafii yoo ta'e gimmaashti waan biraatii. Isiniin jechuuf ni qinceen immoo dhagaa malee waa tokko hin qabu jechuudha. Qinceen dhagaa malee homaayyuu hin qabu. Hundi isaa dhagaadha jechuudha. Qincee sanallee kan xaafii akkasumatti hin fayyadamee qincee wama tokko hin fayyadamne jechuudha. Sababiin isaa yeroo argadhee dhagaa amma sana qincee qurnaa sadii keessaa yeroo argadhee taa'ee jechuudha. Dhagaa amma sanaa hin guuru waan ta'eef gara biyyaatti argee jechuudha. Biyya immoo ijoolleen isin jiru waan ta'eef yoo danda'ame yoo isaanii mijate jechuudha. Qincee amma sanaa keessaa dhagaan ishii dhagaa isa gurguddaa miti. Dhagaa gurguddaa keessaa aa'uun nama hin dhibu hordoftoota kiyyaa. Dhagaa ishii xixiqqoo jechuudha. Ishiidha illee kan itti daakame. Ishii gaa taa'ee yeroo hin qabu keessaa guuruun natti ulfaata'een akkasumatti fuudhee gara biyyaa erge jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa kanarraa barattaniif oolman kiyya guyyaa har'aallee kunoo isaan kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'a. Isiniin jedha gaafii yoo qabaattan immoo na gaafachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Aduunis na dhoowwe viidiyoo waan ta'eef aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.
viidiyoo yeroo nu wantoota tokko tokko isinii waraabuu akka irraa barattaniif waan ta'eef anarraa baradhaa isiniin jedhaa. Oolmaan kiyya guyyaa har'aa kanuma.